Oromotiif akeeka hayyootaay Oromotiif galfata dhalootaay Oromotiif hawwii jaarraaf ture Oromotiif mul'ata egeree Oromotiif odeeffannoo si'aawaa Oromotiif gaaf qulqullaawaa Oromotiif darra amanamaa Oromotiif falmaa haqa namaa Oromotiif leelloo walabummaa Oromotiif iftuu bilisummaa Oromotiif iftuu bilisummaa Oromotiif teknooloojii Oromotiif yoonaalan sadarkaa Oromotiif sagalee Oromoo Oromotiif hooqaa gaanfa Afrikaa Oromotiif wal argaa sabguddaa Oromotiif harsaa yeroo hundaa Oromotiif ittee dil addunyaa Oromotiif Oromiyaan keenya Oromotiif irraa deebuu bahaa Oromotiif tokkooma of tahaa Oromotiif Oromo TV. Sagantaan arraantanaa United Child Care'in isiniif dhiyaatti. United Child Care'in bakka 41-45 Hayawaata Avenue gubbatti argama. Telefoon isaaniitis 612 315 43 59. Qophii arraantanaa Khadiiroodhaatu banaa. Khadiiroo. Abduu Jaliil hedduu walfaadhu siin jedha daawwattoota Oromo TV kan guutuu addunyaa marsaa oromotv.com yookaan ammoo youtube.com nu daawwatan akkasumas warri Minneapolis St. Paul keessa qubataniif akkasumas qarqara magaalaa Minneapolis qubatan ka televiizinii chaanalii lakkoofsa 16 yookaan 20 irra nu daawwatan nageenyi badhaadha isinii jenna. Sagantaa irraa keessatti keessummaa isinii qabna. Keessummaan kennin obbo Baqqalaa Garbaati. Baqqalaa Garbaa ittaanaa durataa Kongireesii Federaalistii Oromooti. As gara Ameerikaa dhufanii jiranii yeroo ammaa kana istiidiyoo Oromo TV nu waliin keessa jiru. Marii har'aatii fi anaaf Abduu Jaliil Abdallaa Oromo TV irra jirra. Nu waliin ammoo nam sadiitu jira. Obbo Ashannaa fi Mul'ataa nu waliin jiranii. Dubre Nasiiboo Huseen nu waliin jirti. Nageessaa Oddoo Duubelleen nu waliin jira. Warri yaamicha kenna ulfeestanii dhuftanii cuftuu keessanuu horaa bulaa ulfaadha. Galatoomaa. Keessattuu ammoo obbo Baqqalaan yeroo gabaabduu kanatti jechuun yaamichi kenna dhageettee waan dhuftee fi karaa dheeraallee dhuftee achiin dubasiin argamuu kan keetiif ammallee maqaa daawwattoota Oromoo TVtiif akkasuma kennan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Gara gaafii jalqabaatti deemuu fi wanni nu irra isin gaafachuu barbaannu bakka hedduutti haasoftanii yeroo hedduu dubbatan waa'ee jireenya mana irraa dubbachuu deemna akkasumas maaliif akka isin hidhamtanillee irraa dubbachuu deemna. Garuu suniin duratti maaliif isin hidhan jechuun isin jalqabnute maal ta'anii hidhamtanii akkamiin baatan? Duraan dursee galatoomaa iddoo kanatti naaf yeroo geessanii fi egaa akkuma beekamu biyya Itoophiyaa jedhamtee waamamtu isaan keessatti wanna biraa dalaguu baatan illee homaa hojjechuu baatan illee Oromoo ta'anii dhalachuu qoftiyyuu afaan Oromoo dubbachuu qoftiyyuu nama hiisisuu ni danda'a. Namni eenyummaa isaa fedhu namni barbaadu namni if ta'uu barbaadu namni eenyummaan isaa akka kabajamuuf barbaadu hundumtuu mootummaa Itoophiyaa sadiin akka diinaatti yookaan akka farraatti kan ilaalamu. Kanaaf sababoota adda addaa itti uumanii hidhuun kanuma beekame kuni amata hedduuf illee deemaa tureera. Wayitii tokko tokko baay'ee jabaatee ulfaatee namoonni hedduun illee mana hidhaatti ni darbamu. Wayitii tokko tokko immoo namootuma muraasa qofa illee qabanii mana hidhaatti ni geessu. Bifuma kanaan egaa ani wayita san kanan hojjedhee kanatu mana hidhaatti na ergee ka jedhu waan ani yaadadhu hin qabu.
garuu wama tokko tokko kaasuuf jecha tariitii sababa ta'uu danda'a jedhee waan kaasuu danda'u keessaati yeroo sana barsan keessa biyyoota Arabaa kan keessa sochiileen ciccimoon turaniiru. Sochiileen kunniin mootota ciccimoo bara hedduutiif biyya bulchaa turan ifirraa gaggataa turaniiru. Saboonni uummatonni baay'een kaka'anii mootummoota abbaa irree gaggaragalchaa turaniiru. Wanni sun qilleensi sun gara biyya keenyaatti illee qilleensaa waan turteef gara biyya kanaatti illee yoo as deemte namoonni rakkoo uummataa kana itti fayyadamanii kakaasuu danda'an eenyu faallee ta'uu danda'u ka jedhu bakka hundumaati. Mootummaan wanna tokko tokko wanna shashakku wanna sossodaatu tokko qaqqaba ture. Kanaatiif ana qofa otoo hin taane namoota jajjaboo ijoollee dargaggoo hedduu nu duraa qabanii hidhanii turani. Eega isaan hidhaniitiin boodaan immoo paartii keessatti dalagaa naa kennameetiin jecha wanna isaanii dubbachuun narra ture. Wanna isaanii dhaabbilee adda addaatti illee dhaabbilee mirga dhala namaatiif dhaabbatan illee akka Amnesty International fa'aatti illee wanna kana gabaasaa tan ture. Kanallee akka dhaabuuf illee na gaafatanii turanii haa ta'uyyuu malee hojii kooti waan ta'eef dhiisuu hin dandeenye kanuma kan fa'aa walitti daddabalamanii waan gara sanitti na geessan natti fakkaata. Galatooma obbo Baqqalaa mee asachuun waliin mari'achuuf osoo illee gaafii qabatan akka isaan gaafatanii fi mata duree waa'ee manhidhaa sun irratti namni gaafii qaba. Abduu Jaliil gaafii qabdan fakkaata kan irratti gaafii gaafatoo jiraatti siin jalqaba. Warra kaallee akkasumaan dabaree kennaaf yoo gaafii obbo Baqqalaaf qabatte kan irratti. Galatoome Kadiiroo obbo Baqqalaa yeroo isin hidhamtaniin dura waa xiqqoo namchi tokko kan warra wayyaaneedhaa maqaan isaa Siyyee Abrahaa Jaaniin warra duratti inni hidheefaa ta'uu hin dhabu garuu mana hidhaa san keessatti Oromoo hedduu arkeetti manni hidhaa afaan Oromoo dubbataa jechaa ture. Isin mana hidhaa san keessatti waan saniin wal fakkaatu wanni gartan jira. Manni hidhaa kun maal fakkaata laata hamma ayyaana argattanii ijaan gartanitti? Wanni jedhamu sun dhuguma. Keessumaa hidhamtoota siyaasaa ilaalchisee namoota biroo jiru jechuun hin danda'amu haga yeroo dhiyootti kanatti. Amma waggaa 3-4 kana asii sababa adda addaatiin daddabalanii waa amantaa wal qabateen ammallee waanuma shororkeessummaa jedhanii dhaabbilee tokko tokko mootummaa Itoophiyaatiin akka shororkeessaatti lakkaawanii isaaniin hidhuu haga jalqabanitti guutummaadhumatti siyaasa ilaalchisee biyya kana keessatti kan hidhamaa ture Oromoo qofa jechuun ni danda'ama. Kanaatiif manni hidhaa bakka jirutti bakka hundumaatti afaan Oromoo dubbata yoo jedhan dhuguma namootuma biroollee ta'anii yakka birootiin illee dhihaatanii namni maqaa afaan Oromoo qabuu fi namni afaan biroo qabu mana murteetti yoo dhihaatan abbaan murtee illee murtee wal fakkaatu hin kennu sababiidhuma afaan kanneen fi maqaa kanirraan kan ka'e. Sababa kanaaf yakka birootiin illee yoo himatan namoonni maqaa Oromoo fi Oromummaan isaanii beekame mana hidhaatti yeroo hedduu kan isaan darbataman sababa ta'eef manni hidhaa Itoophiyaa keessa jiran keessumaa manneen hidhaa federaalaa afaanuma Oromoo dubbatu yoo jedhame dhuguma anis ija kootiin kan arge kanuma jechuudha. Haalli mirgi namaa jechuun qabiyyee mirgi namaa haalli isaan itti isin to'atan yookaan ammoo gargaarsi namummaa isinii kennamu haalli manidhaa maal fakkaata akka itti nam qaban yakkamaa yookaan ammoo iyyuu nam shakkama tokko. Egaa mirgi namaa wayituma to'annoo jala ooltuuti jalqabee akkamittiin qabamtaa akkamittiin ilaalamtaa isa jedhu dabalata wayituma qaban akkamiin ilaaluu akkamiin fuudhanii deemuu wayituma sana harka wal hidhuu jira rukutuu jira bakka hin taane teessisuutu jira akka malee illee itti dubbachuu jira cunqursuu dhidhiituun illee hin jira isaan booda mana hidhaa eega gaheen booda
poolisiin waan inni raawwatu poolisuma qofa jaalalumaa fi jibba poolisii sanaa yookaanis akkuma garaasii laafiif garaasii jabaatetti akkuma waanuma san irratti hundaa'a jechuudha. Akka namaatti illee nam ilaalamu jiru namoonni biroon yoo ta'e xiqqoo ilaalcha gaarii qabaachuu ni danda'u. Haa ta'u iyyuu malee namni afaan kana dubbatu keessumaa afaan isaan dubbatan hin beeku yoo ta'e maqaan isaa si adda bahee ni beekama yoo ta'e gaafuma sanaatti jalqabee akkaataan inni itti qabamu adda taha. Mana murteetti illee gaafa dhaabbatu mana murtee akkaataa itti dhaqan konkolaataan ittiin dhaqan ni jira. Fakkeenyaatiif obbolaan koo waliin turan mana hidhaa keessa turaniiru. Abshannaafiinis tureera, Nageessaanis tureera. Mana murteetti wayita deddeebi'anii mana murteetti illee konkolaataa keessa taa'anii gara mana murtee deemanitti illee hattoonni illee yakka adda addaa ka hojjetan illee wayita isaan barcuma qabatanii baasii keessa taa'uu wayita danda'an hidhamtoonni Oromoo siyaasaan shakkaman garuu baay'inaan harki isaanii akka wal hidhametti akka dhaabbatanitti gara mana murtee ka deemanii yakka jajjaboo kanaa olii ka hojjetan illee kan lubbuu namaa dabarsan kan qabeenya hedduu saaman waan hedduu ka balleessan isaan illee akkaataa gaariitiin wayita qabaman hidhamtoonni Oromoo garuu akkaataa addaatiin qabamaniiti wayita mana murtee deeman illee mana murtee san keessatti illee bakki kennamuuf bakki dhaddachi murteen sun keessatti kennamu yookaan dubbiin sun itti ilaalamu mana nama baay'ee tahee kutaa xiqqishoo akka maatiin illee dhaqee ilaaluu hin dandeenye akka namillee taajjabuu hin dandeenye namoonni keessummoonni biroon illee dhaabbilee adda addaa keessaa kan dhufan illee akka isaan hin taajjabneef mana didiqoo keessatti kan ilaalamu galmi guguddaan utuu jiru jechuudha. Wayita afaan hin beeknu yoo jedhan turjumaana illee dhaabbachuu yoo fedhan turjumaana qajeeloon namaa afaan namaa hiikuun dhiheessanii yoo namni biraan immoo lakkii akkana odoo hin taane akkana jechuu isaati yoo jedhe illee immoo hedduutti dheekkamanii kanaatiif yeroo tokko tokko illee waan namichi jedhe yookaan jechuu fedhe dhiisanii wanni biraatti illee hiikamee yeroo inni itti galmeeffamee kun illee akka ragaatti irratti dhiyaatu illee ni jira. Isaan booda gaafa galanis akkuma kananii murtoonis gaafuma kennan akkuma sanii ofirraa gaafa faccisan illee sababa afaanii irraan kan ka'e afaan ofiitiin dubbatan afaan ofiitiin ofirraa ittisuun hin danda'amu sababii ta'eef ammallee rakkoon akkasanii akka gaariitti of ibsuu dadhabuun ni jira. Wanna dubbatame sana qajeeloon namni namaa hiiku dhibuun ni jira. Kanaaf illee waa hedduutu rakkoo hedduutu mudata akkuma kanaan irra murteeffama. Irratti murteeffamee gaafa mana hidhaa gaafa seenu egaa mana hidhaa seenee beekee gaafa jedhullee akkaataan itti qabamu addadha. Siree kennuu irratti tajaajila adda addaa argachuu irratti barnoota irratti carraalee adda addaa argachuu irratti dhuma irratti yoo hidhaasaa yoo xumuratee sharxii yookaan amakiroo argachuu irratti sabni keenyaa fi sabni biraan garaagarummaa hedduu qaba. Kanaatiif biyyuma kan keessatti akka biraatti akka lammii biraatti kan ilaalamu ta'uu isaati kan natti mul'atu kanan arge jechuudha. Matuma duree kan irratti turra Nageessa gaafii qabdu fakkaata amma mata duree kan irratti gaafii qabatte obbo Baqqalaa gaafatte. Gaafii illee yaadallee qaba. Manneen murtii keessattuu hidhamtoota Oromoo ilaalchisee wanni duraa inni jalqabaa hidhamtoota Oromoo gaafuma qaban nama tokko nama Oromiyaa keessaa qaban tokko manneen murtii Oromiyaa himachuu osoo danda'an Oromiyaa keessatti hidhanii achumatti himachuu osoo danda'an fuudhanii maakalaa yookaan poolisii federaalaatti hidhu Finfinnee geessuu achitti hidhu manneen murtii federaalaatti akka ilaalamu godhama. Isa kana warri dhaabbata dimokiraasii uummata Oromoo dhaada'u warri qaamni Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamee mootummaa biyya san keessa jiru sun wallaalaan haa ta'uu sodaan haa ta'uu hin falmu. Seerri jiru garuu
gochi kun gocha yakkaatiin himatamaa jira namni kun seerri yakkaa kan tumu seerri yakkaa akka seera mootummaa federaalaatti ilaalama garuu naannoleen hojii irratti ni hiiku itti fayyadamu by delegation jedhama akka diroon beekta delegationiidhaan hojii irra oolchu akka kanatti yoo yakki gurguddaan sila ajjeechaa fi kanarraa fi achi yookaan ammoo yakki amma namoota kenna ittiin himatan ka mootummaa irratti finciluu yookaan ammoo mootummaa diiguudhaaf yookaan naannoo tokko mootummaa san keessa fottoksuudhaaf fi socho'uu maali jedhaman jiru keewwattoonni akka kanaa seera san keessa jiranu yoo keewwattoota kanaan himatuulleen silaa barbaachise delegationii saniin manneen murtii Oromiyaa himachuu ni danda'u. Isaan garuu tarkaaffiin qaraa yakki qaraa Oromoo irratti hojjetamu Oromoota tana fuudhanii mootummaa federaalaatti manneen poolisii federaalaatti kennanii manneen murtii achi dhiyeessan. Kana wanni godhamuu fi maali achitti tokkoffaa poolisoonni achi keessa jiranu uummata keenya kan nuhu yeroo achi turretti akka diinaatti nu eegti poolisoonni sun. Akka diinaatti ilaalanu akkuma amma obbo Baqqalaan jedhe hidhamaan bira hattuunis haadha abbaa fi haadha ajjeesa abbaa ajjeesa ka nama meeqa ajjeese yoo achi jiraate nama sanii miti ka irratti xiyyeeffatan. Nuhu waa takka hin ajjeese waa takka hin yakkin mootummaa irra hiriira baatan maaliif waan hamaa mootummaa kanaan jettaniin hidhama kanaatti xiyyeeffannaan guddaan kan jiru harki hidhamuu isaa mana yaalaa yoo jiraate carraan mana yaalaa yoo jiraate kan kennamneef namoota kanaa carruma kamuuyyuu achi keessatti illee mana barnootaa illee yoo jiraate carraa hidhamaan tokko argatu hunduu ka dhoorkamu mana murtii illee yoo dhaqe galma babal'aa namni seenee silaa taajjabee keessa kan hin seenne warra kana. Akka naagalutti inni guddaan tokko kana akka nama seeraa tokko yoo laalu inni biraa ammoo asanumaan wal qabsiisee beekaatuma tursiisu jira. Hidhamtoota Oromoo kana kabili isaan bahullee ka ammoo ragaa irratti hin qabnellee hin himataniitu beellama dhedheeraa kennaa ragaan hin argamne hin dhufaa jecha beellama ragaa beekaafaa hin fidan yoo dhufee ragaan kun gartee waan ragaa bahullee yoo hin qabu yeroo hedduu akka sobaanuma beeku beellama dhedheeraadhaan tursanii waggaa dheeraan duuba kan yaada uummata faayilii nama 40 ka walitti jiru ka waggaa 9 duuba bilisa jedhanii nama hedduun nama 47 ka walitti hidhame namni 35 keessaa bilisaan gadhiifame kaan illee ammoo hagi turtaniin gaafa jedhanii akkasiin gadhiisan yaada. Warra ammoo waggaa 6 ture waggaa 6 duuba nama 30 nama 40 galmee tokko keessaa ka gadhiisan. Tooftaan biraa ammoo namoota baay'ee walitti qabanii hidhuudhaan faayilii tokkotti hidhuudhaan faayilii tokkoon yoo himatan faayilichi illee guddaa ta'a abbootiin seeraallee hin laalanii karaa biraatiin ammoo walitti hiddatuu isaaniitiin ragaan isaanii haga dhagahamu waggaa 5 waggaa meeqa deddeebi'u namoonni kun asoo yakkallee hin qabaamne adabaman jechuudha. Namni kun achi bahee compensation yookaan wanneen inni gaafatu waan hin jirreef bifa kanaan yeroo an beekuun miidhaan ture. Dabalataan obbo Baqqalaan nu duuba waan tureef keessattuu gara yaalaatiin amma yeroo nu turreetti namoonni bira akka fedhanitti mirga yaalaa qabu keessattuu uummanni maallaqa qabu uummanni maal jedhani corruption yookaan ammoo malaammaltummaan hidhame kun poolisiin ramadamee fi ajjaabiin ramadamee fi bakka fedhan dhaqanii yaalamanii galu hospitaala fedhan dhaqanii yaalamanii galu nuhu kiliinikii achi keessaallee dhaqnee akka yaalamnetti dhoorkamaa ture uummanni keenya. San qofaa moti bakkuma bulii achi keessa jiruttuu discrimination ture warri malaammaltummaan hidhamu kun hedduun aangawoota mootummaati. Uummanni biraallee hattuu gurdaallee maaliillee ta'anii privileejii guddaa qabu. Karaa danda'ame cufaan achi keessa discriminate godhanii nama Oromoo kana cinaa akka qabsiisan yaadadha. Haalli kun jijjiiramee yeroo akkasuma jira ka jedhu gaafachuu fedha. Sanirratti ammoo alleen bakki namni jiraatulleen akki namni gargaarsi yaala itti argamulleen wanni cuftinuu adda addummaa qabdi jechuun bakki warri malaammaltummaan yookaan ammoo guna fudhachuun himataman kun jechuun bakka addaati jechuun maniidhaa tokko jechuun bakki ciisu dhabee jechuun dhaabbachaa bulu yookaan fannifamee miilli gadi rarraafamee bula. Gariin ammoo maniinni kee jiraatu waan addaati jechuun maniidhaa keessa sharateen illee jira waan jiran waan akka sharateen jira sharateen jiraatu fi warra qillee yookaan afaan hallayyaa jiraatu jiraadhaan waan sun irra wanta agarti maaltu jira. Wanni kun ammallee numa jira.
Yoo inni Sharatan jedhamu suni magaalaa keessaati bakka tokkodha. Inni nageessaan faallee numa beeku natti fakkaata. Egaa qorannoo isaa eega fiteen booda nam tokko qabamee kareebamu reebamee ka dararamu sun hundumtuu dararamee wanna isarra gahu hundumaa fudhatee madaansaa qoqqooree hooyyee nama dubbachuu eega danda'een booda maatiitti bakka itti mul'isanidha dhumarratti fidanii jechuudha sadarkaalee lamaan sadan tokkotti Sharatanii waan akkasii keessatti dabarsanii odoo gara qaalitti hin fidin yookaan mana hidhaa guddichatti mana seeraatti dhiyeessanii otoo hin geessin magaalaa keessaa sadarkaa isa gaariidha jedhamee yaamamudha inni. Gara mana hidhaa qaalitti yookaan zuwaay yookaan kabiroo immoo ilaalle dhuguma akkaataa namni qabeessi tokkoo fi hiyyeessi tokko namni gaafatu hin qabne tokko akkaataa inni itti hidhamu garaagarummaa qaba. Mooraan illee mooraan fooyya'ee fakkeenyaatiif yeroo goolii diimaa jedhanii kanneen hidhaman ministeeronni dargii abbootiin aangoo dargii duraan itti hidhamaa turan amma keessaa babbahaniiru baay'een isaanii bakka isaan itti hidhamaa turan kan namoonni qaqqabeeyyiin mimmijeessanii bakka bashannanaa fakkeessanii gaarii godhanii tottolchantu jira. Kanaaf kanneen horii qaban bakka sanatti baay'inaan kan isaan hidhamanii achi keessa gaa Oromoon carraa dhaquus hin qabu baay'inaan nama qarshii qabus miti kan hidhamu. Yoo ta'es immoo bakka sanatti namni dhaqu nama muraasa namni takka lama yoo argamedha namni keenya malee bakka sanatti namni biraan hin hidhamu. Bakkuma hamaadha jedhamee nageenyaafis qalbiidhaafis waa hundumaafis bakka hamaadha jedhamee yaadamutti kan hidhamu. Amma waa'ee koo kan waliin hidhamee matamaa lamaffaa ta'ee kan jiru Olbaanaa Leellisaa hoo fudhanne haga guyyaa har'aatti jechuudha. Tokkoffaa mana hidhaa sanitti maal godhu akka baay'ina murtootti illee kakaa'an fakkaata. Murtooti xiqqoo ka qaban haga bakka tokkotti walitti qabu. Isaan kun egaa warra hanna adda addaatiin wanna adda addaatiin kan yakka irratti dhiyaate himanni irratti dhiyaate kan itti murtaa'edha. Isaaniin bakka tokko walitti qabu. Umrii fi du'a akkana murtii gurguddaa warra qaban immoo bakka tokkotti mooraa tokko kana gidduu waggaa 7 haga 15 20 kan jiru immoo bakka tokko walitti qabu. 3 haga 6 haga 7 kan jiru immoo bakka tokko walitti qabu. Dubaraaf immoo bakka biraatu jira. Egaa akka kana ta'ee garuu seerri kun hin eegamu yeroo baay'ee kukkutanii dhumati garuma fedhetti Olbaanaa hun fudhadhe amma murteen isaa waggaa 13 booddee 11 jijjiiramee jira. Mooraa inni keessa jiraachuu jiru beekamaadha. Bakka Oromoonni baay'een jiranidha. Bakka sanitti hidhamuu turre ture. Haa ta'uyyuu malee inni bakka sanitti hidhamee hin jiru amma. Bakka namoonni hattoonni kashalabbii warri nama rakkisan warri halkaniif guyyaa wal tumanii wal jeesan achitti ilkee walirraa cabsan harka wal cabsan lafee wal cabsaa oolan dhiiga wal dhangalaasaa oolan bakka isaan itti hidhamanitti kan hidhamee jiru haga kana jechuudha. Maaliifi qorqalbiin akka miidhamuudha akka barbaadamu akka inni gaabbee maafan kana tolchee maafan akkana godhee odoon akkana hin goone ta'e jedhee akka namnis argu innis akka dhagahu akka itti dhagahamu onnoo ta'ee miidhamee umarratti illee hoo dadhabe gaaf tokkollee akka inni dhiifatama gaafatamu yoo deemee hoo dadhabe dhiifama akka gaafatee odoman balleessin innatu balleessa badii akkanaan qabaa jedhee akka inni bahu barbaadamu. Sababa kanaaf namoonni akkuma inni kaase kan maallaqa qaban achitti illee kan waardiyyaa qaban jiru poolisa illee kan ajajan jiru achi keessatti qarshii hedduudhaan bizinesa adda addaallee geggeessan illee ni jiru akka fedhan bahanii mana isaanii oolanii kan deebi'an ni jiru. Haa ta'u malee kun hundumtuu Oromootiif hin danda'amu. Gaafin jechuun duraan nageessan si gaafate akka si jaalanaafneef jechuun haala hidhamtoonni Oromoo gargaarsa fayyaatti argatanii sun irra si gaafate atu waa'ee kan keessa wajjin hidhame Olbaanaa Leellisaa kaastee jirta. Yeroo ammaa kana yaalii fayyaa dhabee haalii fayyaan isaa
laafaa hammachaa deeme akkama jira waan jedhamu dubbatamaa jira. Mee waan sun irra waan qub qabduu fi akkaataan jechuun mahidhaa keessatti jechuun loogin jechuun yookaan warri Oromoo ta'anii siyaasan shakkamanitti miidhaman irra nu ibsi. Egaa akkuma nama jedhedha wanni hundumtuu waan faayidaa jedhamtu waan mirga jedhamtu ka nama birootiif hayyamamu nam Oromoo ta'eef hin hayyamu. Isa dura fakkeenyaaf nu waliin kan ture manuma tokko keessa nu waliin kan ture Ahmed Najaash kan jedhamu namichi diree daawaa tokko hin jira. Qaallitti illee waliin turre isaan booda Zuwaayin illee waliin turre Zuwaayin illee mana dukkanaa jedhamee yaamamu waliin turre. Namni kun ni dhukkuba yeroo baay'ee ni dhukkuba ture yaala gaarii hin arganne. Isaan booda ammallee isaaniin illee wal dhabee yeroo tokko nyaata illee lagatee ture. Nyaata sana illee lagatee warri illee yeroo dubbisuu didanii achumaan illee ni miidhame. Isaan booda kilinika seenee eega miidhamee eega miidhama guddaan irra gaheen booda kilinika galchanii isaan booda gara Qaallittii fidanii. Qaallittii eega fidaniin booda baatii murtaa'een booda hin du'e achuma du'e. Obboleettiin isaa eeganni du'ee akka baatii lama eega dabreen booda dhuftee yaamte. Ahmed Najaash jedhanii yaamanii yaamtee jennaan eenyutu yaama jenneetti gadi baanee anii fi nam biraan tokko dhannee gaafanne. Ahmed Najaash dhukkubsachuu quba qabdaa hin beektaa jennaan nan beekaa jette. Egaa aboo Ahmed Najaash du'e egaa maal goona inni deemee jira jenneen. Inni hiitee maal jette booda ishee egaa akkanuma wannoo taane xiqqoo sossobnee deemii karaa olii sannaan nahiitii dhaqii warra bulchiisaa kana gaafadhu bakkuma qabri isaatii bakka itti awwaalamee bakka reeffa isaa buusan gaafadhu waa biraallee miti jennee ergine. Jennee gaafannee itti himnee jennaan hin deemtee dhattee gaafattee isaan booda anaan na yaamnee nama biraa maqaa isaa dhabuun nan barbaachisu namni kun ammallee achi jira waan ta'eef nam sana waa yaamane anaan na yaamnee isa yaamanii maaliif itti himte Ahmed Najaash du'e jettee maaliif itti himtee jedhan. Duusaa maaliin beektee itti himtee jennaan ani egaa du'uun beeka hin duune yoo ta'e gaarii isa itti mul'isaa itti garsiisaati maatii isaatti agarsiisaa naan garuu na adaba inni yaa jiraatu inni hin jiru yoo ta'e immoo wannan jedhe dhugaa akkana jedhe deebisee jennaan eegamanii akkana gochuun qabdu kun badiidha asittillee akkana shartii si dhoowwachiisaa wanna akkanaa seeraa miti maal jedhanii ishiin koddu deebiitiin dhugaa wanna irra geesse wanni isaan si jedhan nuu himi jennee nuu isin himnee achumaan galte. Maatii isaa karaa adda addaa paartiin keenyallee qunnamuuf yaalii godhee argachuu hin dandeenye. Warra isaas yaamnee dubbisuuf paartiin akka yaamee kan dubbisuuf yaaliin godhamee obboleettiin isaas akkuma sanii inni sodaachisan ta'e hin beeknu lammata deebii kennuu hin feene akkana ta'es hin jenne bakka kanatti awwaalame hin jenne gaafa sana kan manaa fuudhan kan nagee fuudhe humna tikaa Itoophiyaati bar direedawa mana isaa keessaa fuudhan mana isaa galchuu danda'an gaafa lubbuun fuudhanii akkamiin gaafanni du'u akkamiin galchuu dadhaban manatti illee galchuu maaliif warra biroo wayita isaan gaggeessan hin beekna gartee ammallee Oromoo ta'e hin gaggeessan reeffa isaa bakka fedhetti gatan kasaba biraa hoo ta'e asii kunoo asii baasanii fuudhanii Gumuzitti Beenishaangulitti wayita isaan geessan hin agarra ka Oromoo bakkuma fedhe gatan egaa waan akkanaallee jira mana yaalaa dhaquu irratti illee akkuma dubbate koreetu murteessa koree manaatti iyyatta koreen sun sin nagahu kaardii galgala warra biroo irraa fuudheetu keessaa hambisa akka wal beekanitti hundumtuu akka wal beekutti hojjeta. Koree bulchiinsa mana hidhaati? Mana bulchiinsa koree ka fayyaa jira mana hidhaa keessa ka fayyaa atu jira isaan kaardii kennita yookaan isaan manti himta warri biroon yeroo hundumaa deemu achimmoo mana yaalaa san kilinika isaanii eega geesseen booda rigara naa barreesse yoo jedhani
warri biroon oduma dhukkubsatiin ittiin qabanii biyya mana isaanii oolanii galu ittiin magaalaa daawwataa oolanii fira dubbisaa oolanii deebi'anii galu namoonni keenya garuu achi ciisanii du'an akka kanaatti illee nimoona xilaa'uun kan jedhu illee mucaan takka akkuma sana du'eera odoo biyyinuu du'uuf deema manumatti galee illee haaduu jedhamee warri jaarsoliin akka gaafataniif illee yaaliin godhamee tasumaa ta'uu hin dandeenye kaansariidhaan achumaan faayinaalii hin du'e jechuudha. Kanaaf namni hedduun kan lakkoofsa hin qabne ani egaa waa'ee mooraa tokko duwwaan si dubbadha mooraa 7-8 jiran keessaati. Ka biroos unuma dhageenyaan uma beekna haaluma kanaan nama meeqa dhabne rakkoo hedduu jira jechuudha. Nasiiboo gaaffii qabdu fakkaataan jechuun gaafadha. Ani gaaffiin akkuma hedduu keessa ibsiteeyyuu asuma yaadu jiru inni deebii keessan naa deebise sadarkaa mana hidhaa hedduu jira itti ganna 10 irraa kaagasii kophaa hidhamaa ka ganna 7 ka ganna ganaa itti amma fakkeenyaaf biyya kanatti namni keezii adda addaatiin hidhama bakka adda addaa mana hidhaatiin jira so biyyatti illee akkasuma namni agartee malaamaltummaan hidhamee fi ka waasaamee fi ka siyaasaan hidhamee fi akkas bakka adda addaa qabamoo akkam bakka adda addaa hin qabu akka ati miidhamtu akkuma sitti mee qorqalbiin bakka ati miidhamtudha ka barbaadamu akka adabamtu akka gaabbitu atillee maatii keetti akka dhaammattu dhiifama akka gaafattu namni biraan illee silaale inni akkana ta'ee jira atillee sanuma si eeggataa of eeggadhu akka jedhamu kana ergaa san erguu sababii barbaadaniif namni hundumtuu bakka inni itti dararamu bakka inni itti rakkatu ka barbaadamu. Kanaaf lafa rakkoo hin jiru bakka namni humna qabu naatiin bulu kasa sodaachisu ka sireebee hoo fedhe kafana sirraa fudhatu uffata sirraa fudhatu waan nyaatallee sirraa fudhachuu danda'u maallaqallee naaf kenni jedhee si dirqisiisee sirraa fudhachuu danda'u ka bakka mirgi keellee hin eegamne bakka fayyaan keellee hin eegamne waa hedduun irratti xuuxamu nageenya keetiif haala sodaachisaa ta'e keessatti bakka san keessatti kan eegamu jechuudha. Oromoof yeroo hundumaa kan wannoo ta'u bakka akkanaati warra birootiif garuu lakkoofsi wannoon isaanis faayidaa hin qabu nama qarshii qabu taanaan bakka fedhetti bakka gaariidha jedhametti bakka fedhetti hidhamuu ni danda'a. Nasiiboo maal gaaffisee? Sanumarra dabalata reefu waan jettaniiti yoo miidhama hidhaa keessaa kan nyaataa fi ka fayyaa san dhiisiiti yooma baataniyyuu sharxii yookaan abukuroo jettani maali wanni sun jechuun aniyyuu beekuutiin neebi nama akka kiyyan beekne hedduu jira afaan hidhaatii fi afaan seeraa kun addaami kanaafuu abukuroo yookaan sharxiin maali yoo isan arganne ammoo hidhaa sanii bahuu dandeetta. Abukuroo jechuun yookaan sharxii jechuun namni tokko wayita itti murtaa'u murtee san fudhatee mana hidhaa wayita seenu yoo amala gaarii yoo qabaate namaa waliin lolu yoo ta'e mana sirreessaa san keessatti poolisaa waliin namoota eegu waliin bulchiisaa waliin rakkoo hin qabu yoo ta'e ama araada adda addaallee tamboo yookaan hashiisha kana tuuxeellee reekardiillee kan hin jirre yoo ta'e eega gaaf sana galeetii jalqabee murtiin isaa harka 3 keessa 2 xumuratee jennaan ni ba'a jechuudha. Nama waggaa 30 itti murteeffame yoo jiraate 20 xumuratee jennaan ni ba'a. Nama waggaa 12 itti murtaa'e yoo jiraate waggaa 8 akkana waggaa 8 itti xumurachuu danda'a jechuudha. Waggaa 8 itti hidhaa waggaa 12 8 itti ba'a. Yoo immoo sharxii san si dhoowwatan 12 san guutummaa xumurattee baataa jechuudha. Kanaaf gara Oromootti yoo deebine sharxii namoota dhoowwataman keessaati saboota biraan agarreen Oromoodhaan kan hafe jechuudha. Ani mataan koo sharxiin na dhorkatame waggaa 1 fi ji'a 2 natti dabalameera. Silaatii ani waggaa 1 fi ji'a 2 dura earlier bahuu ni danda'an ture. Nama waliin lola hin qabu, rakkoolee hin qabu, poolisaa waliin illee reekardii biraallee hin qabu. Gaafsan gallakkifamuun irra ture garuu mirga keenyaa si dhoowwachuu dandeenya jedhanii na dhorkatanii explanation hin qabu wanna na ibsanii hin qabu mana murtootti illee iyyachuu hin dandeessu
akka kanaatiin namoonni keenya yeroo hundumaa kashartii dhowwataman keessatti ramadamu. Ammallee namoota hin beekullee kan achitti hafan kan bahuun irra ture ammallee kan achi jiran ni jiru jechuudha. Galatooma. Isiniin cuftinuu galatooma yoo ashannaafiin gaafii qabaatatti gaafii dhuma ashannaafi kennallee gaafii tokko qaba paanelii bira dabarrachuun mata duree bira haasa'u irra deemna ashannaafi gaafii qabda. Hayyee kan duroo galatoome waa'ee yeroo nuti anillee achuma mana hidhaa sanan ture egaa yeroo nuti mana hidhaa ture sana reediyoo hin qabnu ture reediyoo dhaggeeffachuu hin dandeenyu. Reediyoon sun ammallee akkasumatti akkuma durii sana jira moo hidhamtootaaf eeyyamameera waan jedhamu gaafachuu barbaada. Sakattaa waan jedhamutu jira yeroo sana. Sa'atuma barbaadanitti poolisoonni halkan faa seenaniiti qodaa yookiin shaanxaa feestaala fa'aa kan hidhamtootaa kana sakatta'u yoo hidhamtoonni yaadannoo tokko tokkoof jedhanii waan barreessan kana faa fuudhu. Wanni akkasii sun ammallee akkuma itti fufeetti jira moo jijjiiramni jira waan jedhamu gaafachuu barbaada. Kan biraa nama tokko maqaan isaa Kaffiyaaloo jedhama mana dukkanaan wajjin hidhamee ture. Namni sun barataa yuunivarsiitii Hawaasaa ture. Miila lama hin qabu. Eessa akka inni ga'e hin beekamu waan jedhamuun dhagaa ammallee mana hidhaa sana jira moo baheera moo waan waa'ee nama sanaa waan isin dhageessan jiraate. Kaayoon mana hidhaa keessatti jechuun mootummaan barbaadu hidhamaan tokkini ani waballeessa jira yookaan ani yakkamaadha jedhee akka amanuuf nam sun miidhanii akka inni amanuuf ammallee dhiifam gaafatee balleessa fudhatee akka inni ba'u barbaadani waan jedhu sira dhagaye. Isinilleen gaafa hidhamtanitti dhiifama gaafadha isin gadhiisna jennaan yoo wanni an hojjadhe xiqqaatee uummata Oromoo dhiifama gaafadha malee mootummaa abbaa irree na hidhe balleessa nan qaba dhiifama gaafadhuuf hin jiru dubbii jettu dubbii dhaamsa jajjabduu tokko dabarsanii jirtanii wanni sun akkam ture kanaan walitti kun gaafii dhumaati garkiyyaan marii kanaaf dura kanaaf. Kan isaa deebisuuf hagan turetti maakalaatti raadiyoonii Sharatan keessatti ni hayyamama. Gara gadiitti sadarkaalee mana xaawulaa fa'itti yookaan mana dukkanaa sanfaa keessatti kutaalee biroo keessatti raadiyoon hin danda'amu. Garuu Sharataniin eega gahameen booda raadiyoon hin danda'ama. Qaallitti isa ta'uu Zawaayidiins. Sharatan hin baate? Baheera. Achi keessatti garuu waa televezyiina mootummaan kaayurraan kan hafe raadiyoon gaazexaan dhugaan barruuleen tasallee hin danda'amanii kitaaboleen afaan Oromoo maxxanfamanis hin danda'aman hin galan jechuudha. Garuu televezyiinuma mootummaa fidee kaa'u qofa fiilmii fi kubbaa laaluun ni danda'ama. Waa biroon hin danda'amu. Waa'ee dhiifatamaa laalchisee namoonni odumaan balleessineerra jedhanii kaba'an ni jiru gaafatanii dhiifama gaafatanii jechuudha. Kuni gar tokkoon maqaa mootummaa isa fakkeenyaatiif shororkeessaan hin jiru isa jedhanii namoonni falman ani shororkeessaadha eega jedhee namni ofitti murteesse mootummaan sun akka waan inni dhugaa qabutti legitimasii kennaafii deema waan ta'eef isa barbaadan. Kanaaf namni odumaan balleessaa isaatiin itti murteessine ilaalaa jechuu barbaadan. Ofirratti inkirimineet of godhee baha kun jira achi keessaa bahuudhaaf hawwii fi wannoo sababii qabuuf jechuudha. Dhiifatama laalchisee kan koo xiqqoo waan gaafsan jedhe dhiifama gaafadhu miti kan isaan naan jedhani wanna amma badiin sirra jira badiin kun kan kootii badii balleesseen jira garuu sababa kanaaf naaf hir'isaa naaf xiqqeessaa murteessaa naaf xiqqeessaa jedhanii wannootti dhiyeessanidha fooramitti dhiyeessanidha wanti sun. Namni hundumtuu eegatti murtaa'een booda wanna himattu akkasii xiqqeessaniif wanna dubbattu qabdaa'ee jedhamee gaafatama. Abbaan murteessiif xiqqeessa achitti hidhattee maatii akkanaan qabaa ijoollee akkanaan qabaa rikoordiin irra jirtu mootummaan akkasii gara badheessaa naaf dhiisaa akkana yoo jedhan xiqqoo irraa gadi bu'a. Garuu namni odoo homaa hin balleessin itti muramu naaf xiqqeessaa jechuun maal jechuudha. Odoon balleessin naaf xiqqeessaa na hidhaa jechuun maal jechuudha. Kanaatiif ani waan nan balleesse illee hin qabu. Kanaafan naa xiqqeessaa illee waan an jedhu hin qabu.
kan jedhuufani waan san dubbadhee isiin baay'ee wannoo taate jechuudha. Ayyee daawwattoota Oromoo TV asitti istiidiyoo Oromoo TV kan Brooklyn Parkitti argamutti mari'achaa jirra. Keessummaan keenya kaarra obbo Baqqalaa Garbaati. Baqqalaa Garbaan itti aanaa dura taa'aa paartii Koongireesii Federaalistii Oromooti. Kan wajjin mari'achiisaa jiru Abduu Jaliil Abdallaati. Kaammoo marii kanallee irratti hirmaachaa jiran Nageessaa Oddoo Duubee nu waliin jira. Inni ogeessa seeraati. Ammallee muuxannoo manidhaa qaba. Waggaa 3 hidhame. Oromoo TV gubbaalatti yoo garee nu gargaarti. Waan hawaasa hedduu dagatee hirmaatti. Nasiiboo Huseen waliin jirti. Ashannaa fi illeen akkasuma muuxannoo manidhaatii fi waan Oromoo kabii keessaa irraa kabiyya dandee muuxannoo adda addaa qaba. Waan sun irraa haasa'u jirra. Mata dureen jiruu manidhaatii fi manidhaa achi dhaabna. Yeroo qusachuu fi mata duree biraatti dabarra. Mata dureen kanarratti ammoo marii gabaabduu goone mata duree biraa qabna. Nageessa jechuun sila mata duree waa'ee saamichi lafaallee hin qabna. Sanillee gubbaatti jechuun booda yookaan ammoo gulan carras kenna hin dubbatta. Mata duree namni taanee mari'achuu barbaannu waa'ee qabsoo karaa nagaati. Dhiyoo kanatti jechuun waldaan qorannoo Oromoo koora isaa kan waggaa guddaa Washington DC godhatee ture. Achirratti isin argamtanii haasaa gootanii waan qabsoo karaa nagaa kanallee irra dubbattanii turtan. Qabsoon karaa nagaa Itoophiyaa keessatti jechuun sadarkaa hayyoota illee sila hubannoo argachuu qabuuf qorannoo godhamuu qabu hin arganne waan jedhullee dubbattanii jirtanii. Wanni qabsoo karaa nagaa ka jechuun warri qoratu yookaan warri birallee hin hubatin ka isan hubattan wanni adda maaltu jira biyya Itoophiyaa keessatti qabsoon karaa nagaayyuu dandamti haala jiruun waan jedhu gaafii marii itti seenuuf gaafii sun si dhiyeessa achiin du'a Abduu Jaliil illee gaafii si qaba achiin du'atti manaaf marii banna. Galatoomi Khadiiroo reefu hogguu mana hidhaatirraa dubbannu murtiin mana seeraa mataan seeraa murtii siyaasaati fakkaatti. Mana hidhaa keessatti illee ilmaan Oromoodhaa warra achitti hidhamee irratti roorrisuun murtii mootummaan san gara siyaasaatiin gootu ta'uu siidhaatu mul'isa. Biyya san keessatti waa'ee qabsoo nagaa hogguu garru bara shan keessaa yeroo tokko yeroo filannoodhaa rakkoo Oromoodhaa himuu danda'uudha. Wanni sanii achi immoo murtii siyaasaa qabdi. Maantana ummata assembilii godhanii walgahii guddoo godhanii ummatatti waa himachuun bara shanatti taraa takka malee hin agarre. Waa'ee Oromoodhaaf illee himuun jechuudha. Duba biyya san keessatti nagaan hin argini. Nagayni yoo gam tokko ta'e malee gama kaaniin nagayni hin jiru. Mana hidhaatti nama galchuu, ka fedhan ajjeesuu, ka fedhan hidhuu, ka fedhan ammoo irraa rakkate immoo achirraa gara baharaattiif darbu karaa kana deema. Karaan nagayaa kun reefun tara waa'ee gargaarsaati illee ka'ee jira. Dhugumatti Oromoon ala jiru despite wannaan maleelti illee political party kam jirra kana jirra san jirra osoo hin jenne illee isaan cinaa ni dhaabbatti. Takkittuma biyya keessa jiranii fi takkitti miidhamaa jiraniif jecha akka biraatti ilaalee bakka hedduurraayi namni natti hima. Haa ta'u immoo qabsoon nagayaa tuni laata ammaan tana barri diidamgee qabsoon nagaa bakka dhayxee hin jiru jettuutu uummata keessa jira. Waan kana daawwattoota Oromoo TV'dhaatiif yoo akka gaariitti bal'inaan ibsuu dandeessan meeritiin sidhaa karaan nagayaa kun akkamitti akka Oromoo baasu leejitimeesii mootummaa wayyaaneetiif kennuudhaan alatti tajjattuutu jira. Waan uummata keessa jiru tanaaf yoo deebisaa kennuu dandeessan. Tokkoffaa qabsoon nagaa karaa nagaa kun kan inni presuppose godhu waan inni irratti hundaa'u keessaa tokko duudhaa Oromoon dur qaburraati kan ka'edha jedheetan fudhadhaan. Oromoon aangoo akka inni itti walitti kennaa ture wal ajjeesaa hin turre wal ajjeesee fudhachaa hin turre
aangoo filatee uummatii barri aangoo sanaa gadaan isaa gaafa xumuratu gara biraa immoo aangawoota biroo immoo gara wannootti fida ture, gara aangootti fida ture. Wal ajjeesanii aangoo fudhachuun kuni aadaa keenyaa miti. Basically achi ka'a jedhee tan fudhadhaan. Tokkoffaa gara duudhaa keenyaatti, gara aadaa keenya ganamaatti deebi'uudha waa'een karaa nagaa. Waan inni tokko dogoggoraan hojjetee milkaa'eef karaa sanitu sirriidha jedhanii fudhachuunis dogoggora matuma isaa qabu. Maaliif wanna tokko harkachuu isaa qofaa miti wanni barbaadamu. Harkachuu isaa qofaa osoo hin taane akkaataan itti argamullee faayidaa qaba. Equally valid. Maal jechuu barbaadeetanii fakkeenyaatiif qarshii nan barbaada. Qarshii hojjedhee hoon argadhee wannoon isaas miinsiin isaa sirriidha. And karaan galmi isaan dhumaa sirriidha jechuudha. Qarshii argachuun koo sirriidha. Karaan qarshii argachuudhaaf irra deeme sunis sirriidha. Garuu qarshii argachuun gaarii ta'ee hatee hoon argadhe garuu kuni galmi isaa achieved ta'eera, bira gahameera, miinsiin isaa garuu sirrii miti. Kanaaf waan kabaja qabu tokkoof, waan gaarii tokkoof, waan galmi isaa gaarii tokko ta'e tokkoof karaan kabajaa hin qabne tokko sirrii miti jedheen amanaan as a principle. Kanaaf nama ajjeesanii wal ajjeesanii obboleessa ofii ajjeesanii aangoo fudhachuun humnaan waa balleessanii waa meeqa badee booda deebisanii ijaaruun gara fuulduraatti kan nama tarkaanfachiisuu miti. Amantaa guddaan qaban. Kuni wannoollee qaba, spiritual beesii illee qaba, karaa amantaallee jechuudha. Egaa asirratti challenge na gochuu dandeessu ani akkuma itti amanutti deema. Maaliif karaan irra deemamee achi gahamu suni karaa Rabbi keessa jiru miti ka jedhuun amantaa qabaan. Kanaatiif karaa clean ta'e, karaa qulqulluu ta'een ofii kee rakkoodhaaf dabarsitee saaxiltee dabarsitee of kennite, hidhaaf of kennite, rukuttaaf of kennite, nam sana conscious irratti hojjete, sammuu isaa irratti hojjette, ani nama moo nama miti jedhee akka inni yaadutti gara sanatti of deebifte, namni gaafa uumamu ka Rabbi uume san keessa gaarummaa inni qabutu hammeenya inni qaburra caalaa amantii jedhurraanis nan ka'an. Gaarummaan nam keessa jiru hammeenya nam keessa jiru caala. Kanaafi gaarummaa isaa irratti taappi goone achirra gaarummaa isaa san keessaa ol kakaafne maaliif na ajjeefta? Isa jedhu keessaa kaasuun ni danda'ama. Nama waa xiqqaanis immoo kaasanii bineensallee taasisuun ni danda'ama. Waa xiqqoo isaa jechuudha. Waa hammeenya isaa irratti taaphee ogoon immoo nama gaarii ture we can turn to a beast. Kanaaf karaan itti adeeman sunillee murteessaadha. Namni gaarummaa qaba. Gaarummaa namaa kana irratti haa hojjennu. Namoonni nu ajjeesan kunillee har'a powerful ka fakkaatan sababii namni support godhuuf, sababii institution support godhuuf. Kanaaf dhaabbilee fi namoota isaaniin deeggaran san amansiisuudhaan tokko tokkoon jalaa kaasuudha. Power jechuun namni suni someone cannot be powerful in a vacuum. Namadha kan nama powerful godhu. Institutionidha kan powerful godhu. Kanaaf institution san irratti jechuudha. Institution namarraa ijaarama. Nama sana poolisiin nama ajjeesu ana obboleessa kiyya, obboleessa isheeti, obboleessa isaati, obboleessa keeti. Poolisa kanatti itti himta. Poolisii kun akkasin ajjeefni taasisuu hin dandeessu ni amansiifta. Maal na ajjeefta jetta. Yoo ajjeese immoo nam meeqa ajjeesee itti fufuu danda'a. Nam meeqa ajjeesa namni poolisiin tokko ajjeesa. Mootummaan tokko yoo ajjeesu hoo jalqabe nam meeqa ajjeesa. Kanaaf ani I think nuti irratti hin hojjenne malee karaan nagaa kun istiraatiijiiwwan adda addaa hoo baafne ni danda'ama jedhuun qaba. Qabsoon karaa nagaa jechuun ni danda'ama
karaa amantiilleen karaa aadaa Oromoo ka durilleen jechuun hundee qabaa waan jedhu dhiyeessaa jirtan. Oromoon jechuun haga seenaa Itoophiyaa keessatti jechuun seenaan Itoophiyaa maqaa dhahee uummati Oromoo jaarraa 16 irraa kaasnee uummati Oromoo uummata gadaan buluu uummata jechuun baalli yookaan ammoo bokkuu gadaa nagaa walitti dabarsu humna nanga walirraa fuuna suniin beekamsi nur shakkiin hin jirtu uummati Oromoo walii isa keessatti nagaa qaba nagaaf araara wal bulchaa ture. Oromoon ammoo uummata biraa waliin hariiroo isaa eegilalle namatti hin darbu yoo namatti darbu uummata fedhiisu miti. Hagi jaarraa 16 maqaan Oromoo dhahameen duubatti yoo ilaalu Oromoon lafisa takka taakkuu tokko nam biraati kennan beeku. Yoo waggaa 8 aadaa buttaatiin babal'achaa laf qabatee lafa ormallee Oromoomsee alagaa birallee Oromoo godhee gadaa ofii babal'ifatee misuu fi lafuu fi babal'ifatee akkasiin deemu malee Oromoon jechuun uummata nagayaati, uummata badhaadhinaati, uummata qabsoo karaa nagaati. Mirguu fi yeroon Oromoon dabarsee kennin jiru jechuu kiyya akka yaadutti akka hubadhutti jechuun seenaa kanarraa. Ammaan tan ammoo yeroo mootummaan guyyaa guyyaan Oromoo buqqisaa jirutti yeroo Oromoon akka Abduu Jaliil jedhe nam hidhaa jirutti yeroo mootummaan Oromoo hidhaa jirutti dhiifama. Yeroo mootummaan waan fedhu Oromoo godhee akka tubantu Oromoo ta'uun iyyuu yakkama ta'e yookaan ammoo shakkama ta'ee si hiisise si miisisu irratti qabsoon karaa nagayaa bu'aa hagam tokko fiduu dandayaa. Fakkeenya jechuun filannoo bara 2015 kan mootummaan persentii 100 argatallee malii karaa nagaa keessatti tokko filannoo uummata dammaqsanii hirmaatanii mootummaa sun karaa nagaa jijjiiru haala kan cufaa ilaalu wanni kun hagam tokko hojii irra ooluu danda'a jechuun yeroo gabaabduutti yookaan yeroo nu agartu keessatti. Ammallee sumummaan xiqqoo irra deebi'ee ibsaa wanni tokko successful hin taane jechuun wanni suni faayidaa hin qabu jechuu miti. Fakkeenyaatiif akkuma kanaan dura dubbadde waan hamaa kaayyoo hamaa fudhatanii ka'anii namoonni milkaa'an ni jiru. Namoonni milkaa'an waan hamaa hojjechuudhaaf namoonni milkaa'an jiru. Milkaa'uun isaanii wanni sun sirrii ta'uu hin agarsiisu. Milkaa'uu dhabuun isaanii immoo wanni sun dogoggora ta'uusaa hin agarsiisu. Ani amma yoom fudhadhe just from ideology point of view jechuudha. Weakness namaati malee hir'ina namaa dadhabina namaati malee sooshaalizimiin yookaan koominizimiin waa hamaa hin turre. Foormii jechuudha akka yaadaatti. Garuu powerfulii miti jabaachuu hin dandeenye kapitalizimiidhaan overwhelmed ta'e hin rukutame communism became an international failure. Haa ta'uyyuu malee kuni ilmaan namaatiif kapitalizimii sirna kapitalizimii kanaan gati hamaa ta'ee natti fakkaatu. Ammallee waan hin jedhu nuti har'a Oromoo miidhamuun isaa ni beekna. Garuu filannoo maqaa filannootiin mootummaan kun filannoo qofarratti rarra'ee dhibba mo'achuun isaa qabsoon karaa nagaa kun kan hin baafne ta'uu isaa mul'isuudhaaf hin agarsiisu. Kan inni agarsiisu waa hedduudha. Weakness keenya agarsiisuu danda'a. Dhiphina keenya illee agarsiisuu danda'a. Hir'ina keenya wayita guutannutti dhaabbannee wayita ilaallutti wanne kana sochoosuu illee ni dandeenya deebinee jechuudha. Waggaa baranaa kana gara filannootti ka seenneef moonee aangoo mootummaa qabachuu qofaa fi hin turre. Tokkoffaa mootummaan kun kan kufuu danda'u ka uummata irratti kaasu beezii isa sila dubbanne sappoortii inni qabu tumsa inni uummata biraatii qabu jaalala inni uummata biraatii qabu jalaatii sheeki goone jalaatii akka inni qabu sappoortii isaa jalaa kaafne amma waan inni irratti rarra'ee jiru waa muraasa uummanni jala hin jiru amma waan inni jiru waraanaa fi security irra jiraachuu danda'a ka uummataa jalaa kaafneera sappoortii yoo miila sadii yoo qabaate
sun jalaa ka'eera jechuudha. Karaa isin immoo akka itti jalaa kaasan tokko ammas wannoo namaa irratti konshiensii namaa irratti taappi gochuudhaan dabaleellee diploomasiidhaan hagam jabaannee jirra. Wanta ta'u kanallee hagam addunyaatti beeksifnee jirra. Nutis immoo hagam qophooynee jirra waan hundumaatiin. Sagaleen uummanni nuu kennu kun immoo akka inni eegamuuf uummatatu sagalee nuun kennine moo sagaleen nuuf kenname sanatti akka itti eegsifannu haala sagaleen sun itti nuu eegamuu danda'u ni jira moo hin jiru? With less expense karaa lubbuu namaatiin humna namaatiin yeroodhaan qabeenyaan karaa less expensive ta'e kana caalaa wanna nuyi argachuu dandeenyu hin jiru jennee wayita teenye ilaallu har'allee ka danda'amu ta'uu isaati kan nutti mul'atu. Hir'ina keenya barreerra sagalee keenya maaliif eegsifachuu akka dadhabne barreerra isa san irratti hojjechuudha. Kun immoo waan nama rakkisuu miti. Wanna baay'ee wanna hojjetamuun irra jiru tokkoffaa wanni guddaan hojjetamuun irra ture tokkoffaa mootummaan kun hamaa ta'uu isaa agarsiisuudhaaf webdaan isaati agarsiifneera. Galanni keessan hin badin malee uummanni daasporaa jiru for the first time waggaa darbee nu gargaara. Baay'inaan nu gargaara. Waan nu gargaare sanaan immoo akka gaariitti tolchinee sochoofne uummata. Hin sochoofnee agarsiifneera. All those people bakka hundumaatti akka sanitti fedha isaatiin bahee jaalala isaatiin bahee otoo dhorkamuu otoo poolisiin eegu uummanni sun nu waliin akka hiriiree argitan. Wanni hir'ate maal inni? Yeroo jennu wanni hir'ate ni jira. Wanni hir'ate san guutuudha. Consciousness uummataa jalaa kaafne, sappoortii uummataa jalaa kaafne, amma wanni nu hafe sagalee keenya eegsifachuudha jechuudha. Waggoota hafan kana itti deema. Nama hedduu karaa qabsoo biraatiin dhabuurra namoota muraasa dhabuudhaan namoota gaafa hiriira ba'an ajjeesuu danda'u. Namoota lamsadii korojoo irratti ajjeesuu danda'u ammallee. That may happen but it is less expensive. Yeroo qabsoo hidhannoo wajjiniin gaafa laallu jechuudha. Less expensive. Mana isaatii bahee dhaqee du'aa waa baay'een irratti hin baane namni sun asitti awwaalla maatii isaa hin gargaarra it goes on qabsoon itti fufu. Garuu isa iddoo biraatti du'u we lost them forever. Wannoon isaanii illee hin beekamu. Bakka buuteen isaanii illee hin beekamu. Ilmaan keenya akka kanatti hedduu dhabnee jira. Kanaafi inni kuni wannoon isaa baasiin isaa kanaa gadiidha karaa hundumaa olaalle. Bor immoo jibba biraatti illee nu geessu. Jibba biraatti illee hoomooni aangoodhaan gartuu tokko hoomooni murna tokko hoomooni gartuun san deeggartuun ma jirti yoomillee taanaan. Gartuun sun always bitter. Yeroo hundumaa sababii mo'ame yeroo eeggatee gaaf ka'ullee ni qaba. Gartuu sana jibbaan laalama. Garuu qabsoo akkanaa keessatti amma EPRDF odoo wannoo ta'e diinan jedhamu mo'amee jennaan is one of the opposition. Opposition ta'a jechuudha. Gabaabsaa deemnaa asirratti jechuun falmiin godhamaa jirtu ka qabsoo karaa nagayaatiif qabsoo waraana gidduu haguma jechuun falmi bar dheerati. Warri akka Frank Fanon faatii namni abbaan hirree humnaan dhufee biyyi kan keetii fi jechuun laf kan keetii fi uummata kan kee mirga kan keessirraa fudhatu humnaan ofirraa deebista. Humni goos kamiyyuu humna si dhufee si weerara ofirraa deebisuuf mirgi qabaa warri dubbatan jiru. Warri garee ammoo humni si dhuftallee karaa nagaatiin deebisuun warri akka kan keetii amanan jechuun hin jira jechuun Mahatma Gandhi haa taatu Martin Luther King haa ta'u Mandela haa taatu jechuun warri maloota mootummaa abbaa irratti fonqolchuudhaan abbaan irree qabaa nu ammoo karaa nagaatiin buqqisan deena nagayaan buqqisnaa akka jedhan jechuun Jean Sharpleen kitaaba barreessanii jiran. Wanni an jechuu barbaada jechuun Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana haala ammaa kan jiru jechuun filannoo argaa kan jiru. Isunam yaada gaariillee qabaachuu dandeettan jechuun mootummaan kullee yoo karaa nagaatiin deemi jechuun akka falmitoota ta'anii jechuun warri kun jechuun waliin dorgomuu danda'an waan jedhu. Warri humnaan dhufee si qabate ka aadaan humnaan wal ari'uu qofti Itoophiyaa keessatti jiru.
warri karaa dimokiraasiitiin jechuun filamuuf carraa hin qabne jedhan carraa warra deqqaa jechuun uummatee harka biyya dhibbaa keessa 5 yookaan 6 10 gadi jechuun yoo dhugumaan uummati Oromoo karaa adda addaatiin of humneessee warra kan sochoosu malee warri akka taphatti waan namaa fi waan namni dubbannu kanaaf haga qawwee fi humni isaanii jabaa jiru jechuun uummata nu jibbee jedha jechuun waan tokko jechuun nama gadhiisuu danda'ani. Nageessa. Kadiro galatoomee jechuun gaafiin tun deddeebite gaafuma tana deebisuu fi waan lama kaasuu fedha. Wanni lamaan kaasuu fedhu tokko mee fakkeenyaaf warri qabsoo karaa nagayaan qabsaa'uuf na jedhu amma qabsaa'u jiru kuni qabsoo dhiisee jennee haa fudhannu. Dhiisnee bakka qabsoon karaa nagayaa haa taatu jedhee isaanillee yuunivarsiitii barsiisuu deemanii warri dhibiillee dhiisee haa jennu. Isaan dhiisuu isaanii qabsoo biraa haalatti jabeessu jira moo isaan dhiisuun isaanii wanni addaa wanni inni wayyaanee kennu maalti jira? Yookaan immoo maal nu argamsiisa ka jedhu takka. Kalammeessuu ammoo qabsoon karaa nagayaa yaalamaa jira bu'aa hin finne. Qabsoon karaa hidhannoollee yaalamaa jira mootummaa san hin kuffisne. Qabsoo hidhannoo akka mootummaa san kuffisuun beenna. Qabsoon hidhannoo maafi mootummaa san kuffisuu dadhabe yoo jennee gaafanne maafi kuffisuu dadhabe haga hojjetamuu qabu waan hin hojjetaminiif hin kuffisne. Waan silaa guutachuu qabu waan hin guutatiniif hin kuffisne. Qabsoon karaa nagayaalleen akkuma san riisoorsii barbaachisu hin guutanne tooftaa barbaachisu hunda hin fayyadamne tanumaafi kuffisuu dhabe malee qabsoo karaa nagayaatiin mootummaa san kuffisuu hin danda'amu. Kana jechuun mootummaan sun fedhee aangoo sii kenna aangoo gadhiisa jechuumooti. Garuu dirqisiisuun hin danda'amu. Maas beezii isaa yoo dhoowwite obbo Baqqalaan jedheera maas beezii isaa yoo dhoowwite uummata san jaraa yoo garagalchite uummanni sun kan inni hidhachiise illee uummatuma keeti keessattuu hiyyeeyyuma kana. Namni isa waliin duroomee aangawoota isa waliin walitti hidhatee duroomee jiru nama muraasa. Nageessa garuu gaaffii kan deebisuutti itti fufte jechuun akka gaarii godhaa jirtu wanni hangaafachuu barbaade. Akki jiru jechuun akki nu itti amannu jechuun akki yaadatti jechuun akka ideoloojiitti yookaan ammoo akka doogmatti karaa nagayaa malee wanni biraa hin taatu ammoo karaa nagayaaf wanni bila balbalti birallee bana waan jedhu moo maali jechuun akkisan yaada kan itti ilaaltan jechuun waan adda addaatiif balbalti keessan banamoo tan malee waan biraa hin taatu yookaan waan adda addaa wanni beekamu karaa nagayaa qofaan ta'uu qabaa waan jedhu hin qabu personally hin qabu isaalleen karaa nagayaa qofaan qabsaa waan jenne. Mootummaan sun yeroo adda addaatitti warra karaa hidhannootiin qabsaa'u balaaleffadhaa jedhee dhaabbilee karaa nagayaatiin qabsaa'utti yeroo an achi turetti illee yaamicha godhee jira. Hin balaaleffannu nu'uu karaa nagayaatiin qabsoonnuyyuu balbala nu cuftanii nu dhoowwitanii jirtanii warra biraallee kanumatti dhibee warri qawwee hidhatee deeme. Kanaafuu hin balaaleffannu jedhanii dinne jechuudha. Siigalee kana jechuun qabsoo karaa kamiinuu karaa maraanuu deemuu qabdi qabsoon. Ammoo qabsoon karaa nagayaa huni wanni siin guuttu waan hedduu jira. Tokkoffaa seenama amma qabsoo Oromoo keessa yennaa laalte jette 1991 wanni godhame wanni hagas uummata Oromoo kana tokko tolchee yeroo sanis sochoosee uummati Oromoo sodaatamee naannoo akka ta'u mootummaan Itoophiyaa sun akka mootummaa federaalizimii yeroo sanii akka gadhaabattu poolisii mallas konstituushinii kana akka inni bifa kanaan ta'u ka godhe hubannoo yeroo san uummata keessa uuman malee lola addaa hin turre. Garuu hubannoo san yaada santu waan san fide. The same way after 20 years 2015 irratti sochiin yeroo ammaa godhame sochiin bara darbe kana godhame sochii san fakkaatu. Sochii baay'ee cimaadha. Sochii hedduu maasii sochoose. San qofaa miti sochii amma musliim Itoophiyaa godhaa jiru laala. Dhagaa tokkocha hin darbanne garuu mootummaa san wanni haga san sodaachise hin jiru. Sadarkaa womattu irraa hanqate malee mootummaa san silaa lafaan dha'ee jira. Waan tuffatamuu miti sochiin karaa nagayaa yoo irratti sirriitti irratti hojjetame bu'aa guddaa buusa. Hin buusa mootummaa san kuffisuu hin danda'a. Waan hanqate jira. Saboota jidduu waan inni ka'ee jiru jira. Dhaabbilee saboota adda addaa kana jidduu akka walitti dhufanii waliin hin hojjenne waan warri gaappii jirtu ka warri itti fayyadamu jira. Gaappii tana facuun barbaachisa. Saboota adda addaa ka jiranu
wanni isaanii cimsuun fa hin dandeenye akka sabaa qofatti goonee jirra amma waan kana tumsa jajjabaa waliin uumachuun barbaachisa kaabaa kibbaa bahaa dhihaa yeroo takka uummata biyya sanii yoo socho'e yoo mirga fi gaafate mootummaan sun jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu kun ammoo waan biyya teenya qofa keessaa moti biyyi teenya ammoo addunyaa keessaa waan biyyi sun addunyaa keessaa biyya addaatii miti. Dhugaa yeroo biraa marii tanitti deebina jechuun gaafii kan jechuun obbo Baqqalaa gaafadhe haa ta'u deebiste jechuun jennoon keessa wal fakkaatu danda'a yeroo illee nurra dhumaa waan jiruu fi Abduu Jaliil yeroo jalqabaa kaasu jechuun biyya Itoophiyaa keessatti haalii amma kan jiru falmitoota fi waggaa 5tti yookaan waggaa 4tti yeroo tokko yeroo filannoo mirgi kennanii fi yeroo kaan ammoo namirra hidhaan hidhuu akka isaan gabbu'anii uummata waliin hin socho'anii naasofnu godhuu sochii warra to'achuudha. Wanni biyyi sun keessatti argaa jirru hagii xiqqoon namni dubbachuu danda'ullee yoo filannoon dhiyaatu qofa. Rakkoon guddoon tokko kan biyya Oromiyaa keessa yeroo ammaa kana jirtu saamichi lafaatidha. Lafti Oromoo bakka hundatti uummata irraa buqqa'ee mootummaan fudhatee investirii biyyi keessa warri isaatii investiroota biyya alaatii kennaa jira. Mee isin waan saamichi biyya keessa jirtu kana jechuun dhaabuuf jechuun akka paartii keessanitti irratti hojjechuu fi wanni kun mata duree hegerillee jechuun haga wanni kun furmaata argatutti mariin irratti deemu godhuuf maal godhuu yaaddan atillee kan irra jechuun waldaa qorannoo Oromoo gubbaallee jechuun siyaasaa gootullee yeroo hedduu kanaan durallee si waan kan dubbattullee hedduullee dhaga'e waan sun irra wanni jira maal kun gaafii dhumaati gara kiyyaan. Lafa Oromoo kana weeraranii qabachuun kan jalqabamte har'a miti. Tureera keessumaatii garuu jabaatee hedduminaan kan inni hojiirra oolaa dhufe filannoo 2007 jalqabeeti. 2005 jalqabeeti. Yeroo sana mootummaan sun waan mo'ame waan itti fakkaatee odoo mo'amnee irra odoo ta'ee odoo waan funaannatinni baanee turre kanaaf waa saammachuu qabna kan jedhu irraan kan ka'e fakkaata. Lafa argi hundumaa mana argi hundumaa waan argi hundumaa ifitti haree waliif kennee ilmaaniif kennee biyyaa wal waamee waliif kennee lafa Oromoo kanarraa buqqaasee wayita buqqa'uu aadaan isaa badee afaan isaa badee eenyummaan isaa badee biyya gallakkisee akka deemu taasifamee jira. Kanaafi hundee dinagdee ta'uu isaatii fi dinagdeen Oromoo kufee kan biroo ijaaramuu isaa qofa osoo hin taane eenyummaa saba kanaatti akka duulameetti kan ani fudhadhu dhaabee gosa akka kanatti fudhata. Kana jala dhaabbachuudhaaf yeroo hedduu yaalii gooneerraa ibsa baafneerraa xalayaalee hedduu barreessineerraa ejjennoo keenya bifa adda addaatiin beeksisuu dandeenyeerraa bakka tokko tokkotti waan gochuun nurra jiru hundumaa taasisaa turreerraa fooramii adda addaa irratti waraqaalee pireezidenti gochaa turreerraa koomunitii addunyaa kanallee akka inni beekuuf siireeslii hubachiisaa turreerra jechuudha. Ammallee ittuma fuuna. Ta'uutii kanarratti gama wanni ilaalamuun irra jiru Oromoon wayita lafti isaa saamamu lafa isaa qofa miti isiniin jedheera. Uummanni kun uummata iskiilii biraa hin qabnedha. Profeshinii biraa kan hin qabnedha. Yoo achi ba'e bakka dhaquu kan hin qabnedha. Beenyaa kan hin qabnedha. Beenyaa xiqqaatti kennaniitu achi biratti immoo mana araqee mana farshoo bananiitti kennu achumatti dhugee fixeetti deema. Ilmaan isaa magaalaatti galanii kaan ni kadhata kaan waan adda addaa irratti bobba'a. Eenyummaa isaa gataa identiitii isaa gataa. Kanaatiif waa hedduun dura balleessaa jira. Duula guddaan kan nurratti waa hundumaa caalaan nurratti geggeeffamaa jiru karaa kanaati. Amma immoo lafti jiru yoo gurguramee dhumee jennaan kunoo maaster pilaanii haarawaan Finfinneen bal'achaa jirti. Kanaaf Finfinneen daangaanchi haga kana jedhanii kanaa olii itti deemaa jiranii. Kanaaf ilmaan keenyas waggaa darbee gatii hedduu kan isaan itti kaffalaniif kanaaf. Ammallee gara fuulduraatti illee rakkoon kun kan itti fuftu taati. Maaliif warri ammallee kadhaaban hin fakkaatanii piroojeektiin sun raadiyoon televezyiiniin yoo himamuu baateyyuu hojiin ittuma fufee jira. Isaan ittuma babal'isaa jiranii.
sababa kanaatiif ammallee gara fuulduraatti rakkoon illee mudachuu jirti jechuudha. Kanaaf waa'ee lafaa kanarratti pollushiniin jira, lafti faalamee jira, bishaan keenya faalamee jira, namoonni keenya gatii hin taaneen gatii xixiqqaadhaan chaayinaatiif hojjetaa jiru, waa hedduutu badaa jira. Kanaaf qabsoon biyya keessaa qabsoo biroo eeguu hin qabu. Waan nurka jiru furkatti tikfachaa mirga nu dura fudhatamee booddeeffachuudhaaf qabsaa'utu nurra jira. Biyya keessa teenye seera biyya sanii eegne waan biyyi sun nurraa eegu goone waan jala dhaabbachuu dandeenyu immoo jala dhaabbachuu haga dandeenye eenyummaa keenya tikfachuu afaan keenya tikfachuu itti fufuudhaaf qabsoo kan gaggeessaa jirru sababii kanaaf jechuudha. Galatooma obbo Baqqalaa Garbaa jechuun nageessa waan dubbatu akka daqiiqaa tokko sii kenna. Jechuun yoo dubbachuu barbaadde jechuun jedheeti. Galatoomii Kadiroo kanaan dura waan tokko obbo Baqqalaan dubbatu dhaga'ee ture. Waa'ee manneen barnootaa Finfinnee keessatti ijaaruuf yaalame tokkoo fi waan waajjira OPDO naannoo kiiloo 6 jiru akkamii mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa wanni inni qabu waan duraan hin dhageenye wayi waan isarraa dhaga'ee fi afaanuma isarraa adda nutti himee jedheeti. Jechuun amma kaayyoon jiru lafa qofaa miti isiniin jedheera eenyummaa buqqisuudha. Oromoo wanni jedhamu Finfinnee hin jiru, naannoo sanis hin jiru, Oromoo wanni jedhamu hin jiru kan jedhudha. Kanaaf maaltu ta'aa ture yeroo darbee odoon hin hidhamiin baatiiwwan murtaa'an dura waajjira OPDO kiiloo 6 jiru namni barbaada, namni tokko fudhachuu barbaada. Namoonni warra hooggantoota Addawaawii keessaatii dubartiin takka barbaadde fudhachuu barbaadde meeshaa kuusaa meeshaalee godhachuuf barbaadde. Kanaaf gara wannoo OPDOtti dhiyaata kana kennamuuf jedhan kan immoo maaliif kennama jedha ka sodaatuu fi ka achi walii galee dhufe immoo akka kennamuuf barbaada. Booddee kun gurra nu geesse waan kana irratti nama tokko waliin haasofne nama isaanii nama guddaa jechuudha. Wanni suni maaliif ishee kana wanna tokkittiin wanna hafte kana lafatti kana mana barnootaas hin qabnu, mana sagadaas hin qabnu, masgiida tokko afaan Oromootiin hin qabnu, waldaa charchii tokko afaan Oromootiin hin qabnu, istaadiyeemii tokko bakka tokko hin qabnu, mana barnootaa bakka bashannanaa tokko hin qabnu lafa kana. Bakka waajjira tokkittiin dhaaba tokko isheeyyuu dhaaba isiniif ergamaa jirtu kan maqaa Oromootiin yoo waajjirri kun yoo as jiraate maal ta'ee jennaan waajjira ijaaraa jiranii kunoo Lagaaritti waajjira guddaa ijaaraa jiran kun maal isaaniif godha fudhannaa jedhan. Akkamiin argatan? Jennaan kun hin ta'u nuti kun ta'ee jennaan uummata isin kakaafna. Waa hedduutu illee ta'uu danda'a. Waa hedduu ta'uu danda'a bakka kanatti. Yoo namillee dadhabe yoo namillee dhufee gaafachuu dide iddoo sana yoo namallee baasuu dadhabne namni tokko garuu hin du'a bakka sanatti jedha jechuudha. Booddee wanni suni gaafa sana maal naan jedhe namni suni haga geessu hin beektu jedhe haga humna keetiin beektu jedhe haga humna keetiin beektu waa gochuu dandeessuu fi waa gochuu hin dandeenye adda baaftee hin beektu jedhe. Ayi nan beekaa uummata baasuu hin dadhabe nam tokko baasuu nan danda'an jedheen. Gaafa waan sun ta'e garuu hin fudhattu waan sana laf sana hin fudhattu. Anis hin turre manuma hidhaan deeme eegasiis hin fudhatamne waan ani jedheef osoo hin taane waajjirri dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo akka hin gurguramne jechuun akka hin fudhatamne qabsoo gootan jechuudha. Waajjira sanii immoo waajjira sanii baay'isawee hin bitan haashii ofiitiin bitan. Eega dhaabni sun kabiteedha kabite sanii tolarraa fudhachuu fedhan. So waajjirri OPDO waan maqaa Oromoo jarsuun qabu fakki hin gurguramne jechuun gumaachuu gootan. Gurguruu fi miti tola irraa fudhachuu. Tola fudhachuuf. Tigireen irraa fudhachuuf jennaan kun lafa garuu dhaabaa miti kan laallu nuti nama dhaaba otoo hin taane maquma Oromootiin wanni dhaabbatu waan namni maqaa Oromootiif falmu gargaaramuu qaba bira dhaabbatamuu qaba. Alleen akkuma qoosa jedhee mana dubbiin wal gargaaruu qabna kan jedhudha. Hayyee Abduu Jaliil wadoo cufata.
daawwattoota Oromoo TV kan guutuu addunyaatiif akkasumas kan naannoo Minneapolis jirtan gaafiif deebin obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaa durataa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo ka istiidiyoo kenna Oromoo TV Brooklyn Park goone ka harda kanuma marii kan gubbaa kana waliin hirmaatee waa'ee kiyya Oromoo TV irraa Abduu Jaliil Abdallaa hedduu galatoomii keessummoonni dhuftan nageessa Oddoo Dube Nasiiboo Huseen akkasumas Ashannaafi addunyaa hedduu galatoomaa obbo Baqqalaan yaamichi kennan mallee kabajanii asii waan argamtaniif ulfaadhaa horaa bulaa daawwattoota kennaa sagantaa biraatiin akka walitti deebinutti nagaatti. Oromotiif akeeka hayyootaay Oromotiif galfata dhalootaay Oromotiif hawwii jarraaf ture Oromotiif mul'ata egeree Oromotiif odeeffannoo si'aawaa Oromotiif gaaf qulqullaawaa Oromotiif darra amanamaa Oromotiif almaa haqa namaa Oromotiif leelloo walabummaa Oromotiif iftuu bilisummaa Oromotiif iftuu bilisummaa Oromoo TV teknooloojii Yoonaanan sadarkaa Oromoo TV sagalee Oromoo fooqaa gaanfa Afrikaa Oromoo TV wal argaa sabdubbaa Oromoo TV harsaa yeroo hundaa Oromoo TV beekil addunyaa Oromoo TV Oromiyaan keenya Oromoo TV irraa dheebuu bahaa Oromoo TV kooma uftaha Oromoo TV Oromoo TV